Humni bilisummaa Oromoo WBO'n maqaa ibsa duula egeree Oromiyaa jedhuun zooniilee Oromiyaa garaagaraatti tarkaanfii waraanaa fudhachuun injifannoo galmeessuu ibse. Caamsaa 30 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa garaagaraa keessatti galmeesse isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Kabbarkan furdaatu warreedi kabbarkan sanjaa waraanii. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman mul'isanitti WBO'n zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq bulchiinsa magaalaa Saqalaa keessatti caamsaa 29 bara 2026 barii barraaqaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen hidhamtoota siyaasaa 300 ol hiikeera. Dabalataanis meeshaaleen waraanaa adda addaa akka PKM, AKM fi hidhannoolee biroos booji'uun ibsame. Ajajaan WBO zoonichaa akka jedhetti lolichi walakkaa halkanii irraa eegalee hanga ganamaatti itti fufuun loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaan qaqqabuu fi humni reebuuf socho'aa tures ganda lakkuu jedhamutti haleellaa irratti raawwatameen bireeniin tokko irraa booji'amuu himeera. Dabalataanis loltoonni PP ganda Abunaa irraa gara lolichaatti deemaa ture haleellaa irratti gaggeeffameen du'a fi madoo ciccimaan adabamuu hoogganni zoonichaa ibsaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu keessattis WBO'n tarkaanfii cimaa fudhachuun loltoota mootummaa keessaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu himan. Aanaa Manasibuu gandoota Arawwee, Dambii fi Qilxuu Jaalee gabaa Dafnoo keessatti haleellaa diina irratti raawwateen tiksitoonni impaayera Itoophiyaa hedduun du'aniiru. Aanaa Sibuu Siree bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti tarkaanfii waraanaa loltoota mootummaa irratti gaggeeffameen meeshaaleen waraanaa akka bireenii tokko qawwee AKM 40 ol dugda tiksitoota PP irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Akkasumas namoonni 40 ol fayyaatti booji'amuun harka WBO seenanii barnoonni haaromsa sammuu kennamaafii jiraachuu hoogganni WBO zoonichaa ibsaniiru. Haala walfakkaatuun WBO'n zoonii kibbaa keessattis tarkaanfii laalessaa kaampiilee mootummaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuun meeshaaleen waraanaa akka PKM 3, Isnaayiparri 2 fi AKM hedduun booji'amanii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolan galii taasifamuun himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo duula egeree Oromiyaa gaggeessaa jiru hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsaniiru. Uummanni Oromoo injifannoowwan maqaa duula egeree Oromiyaan argamaa jiru gammachuun simatanii hanga gaaffiin mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu saba Oromoo deebuutti waan dandeenyuun WBO cinaa ni dhaabbanna jechuun yaada isaanii ibsataniiru. Duulli kan WBO'ti, injifannoon kan uummata Oromooti. Kabbarkan furdaatu warreedi kabbarkan sanjaa